Injiinar Daanii Gammadaa yookaan Karaa Deemaa waa xiqqoo erga isin timee booda taatee sararri ta'ee fi viidiyoolee tokko isin daawwachiisa. Injiinar Daanii Gammadaa Waldirraa yookaan Karaa Deemaan barreessaa kitaaba seenaa na dhukkuba jedhuu fi barreessaa fiilmilee fi taatoo ijoo yookaan meen kaaraakter dhimmoota afaan Oromoo dukkana ifa marsee fi killettii cabde amma immoo kan moonooloogii yookaan qof dubbii ta'e kan Finfinnee Integireeted Broadcasting irratti dabarsaa jiru Karaa Deemaa showuu qaba. Karaa Deemaa yookaan Daanii Gammadaa hojiilee babbareedoo ammallee kan qopheessaa jiru jira. Haa ta'u amma waan baay'ee haasawurraa Karaa Deemaarra maaltu geessa jedhuuf viidiyoo xiqqoo tokko qopheessee jira. Viidiyoolee kana akka daawwattanii addunyaa biraan akka nu geessanii jira. Kamiyyuu dirqama isaa bahuu qaba sheer godhe. Mootummaan garboonfataan kun maal akka gochaa jiru miidhaan uummata Oromoo irraan gahaa jiru addunyaan argaa jirtis ammas arguu qabdi. Oromoon biyya Itoophiyaa jedhamtu kana keessatti waan itti miidhame malee waan itti buufate hin qabu. Haa ta'uti Oromoo ta'uu qoftiyyuu bu'aa tokko itti du'amaa jira, itti kolaafamaa jira, miilla itti citaa jira. Kan hundumaa keessa darbee Oromoon as jira. Hayyaa ta'u namni viidiyoo kana ilaale waan gochuu qaba. Waan tun dubbatee yeroo darbu tokko namni dhuguma nama ta'ee dhala namaarraa uumame haadha qabu, abbaa qabu, obboleessa qabu. Ibiddaan akkasitti duddaa harka miilla namaa gubaa cincaa qaama kee yerootu gubattu taa'ee ilaalu nama natti fakkaatu namarraa seen uumamne. Kun immoo afaaniin jechaa jiru osoo hin taane viidiyoo gara boodaatti daawwattaniif suuraa argaa jirtan kanarraa waan hubattanidha. Baay'ee haasa'uu hin danda'u. Dirqama keenya bahuu qabna jechuudha. Sheer goone mucaa kana maaltu barbaachisa jennees wal bira dhaabbachuu qabna jedha. Galatoomna. jalqaba Karaa Deemaa akka miidhagina dubbisannaa makiinaa deemaan xiqqaa wayiidhaan nagaa gaafanitti hin jedhu dammaan konkolaataan tokko karaa cufe inni tokko booddeedhaatiin dhufe tokko fuulduraa karaa cufe isheen gidduu gatee tokko booddeedhaatiin namaaf of ta'u. Gabboonni warri kaan akka koomii lafa qabanii iyyisiisaa nagalchan isa booddee nama tokko yoo hin argine afaan kuna cufanii erga afaan kiyya na cufanii raataniin booddee ija koo naa jedhanii erga ija naa jedhanii raataniin booddee kan si barsiise nama biraa kanatu hojjettuuf nama biraadhaa jedhanii kan na barsiise eenyudha deengaa dakkan beekutti kan na barsiise an beekuuti Gammadaa Waldirraadha. Akkasaan beekanitti garuu nama biraa jechuun ofii isaaniitiin na barsiisan daktarii kos maal kos hunda isaa danda'a. Kosti sheerii kaffaleen baradhaan isaa fi booddee kun na barsiise. Achiisa booddeedha. Haasaa kan ati artistiidha moo nama siyaasaati moo maaltu seenaa namaadhaaf dookumantarii dhalootaaf kaa'utti maaltu si rakkise ofii keeti ati fiilmii kee duwwaan hojjettu jedhu tokko. Kitaabni seenaati mana maxxansaa galchite suni eenyu irratti jedhanii naannoo peejii 20 kan ta'u harkaa qabu isa akka fuudhan hin beeku. Inni lammaffaan immoo maaloodha namoota seenaadhaa wajjin akka wal quunnamtuuf hojii dookumantarii eenyu irratti hojjechaa jirta. Sarara geessimaan 8ffaarra geessee jirta isa booddee eessa deemuuf dookumantaricha eessa keesse jedhan isa booda kompiitara tokko wajjin kan isaan na qabatan kompiitara faayila guutuu qaban egaa maanni naman na qabe miti jabbootan na qabe malee maanni kilaashii maduwaa fargaa qabu malee jabbiidha malee wanti xinnoo beekumsa qabu ta'e salas warra kaan gardaafoo jalaa funaananii warra kaan immoo ulee isaa waa harkaa fuudhanii fida waan ta'eef waan beektu iyyuu hin qabdu. Kompiitara Roma sana lafatti rukutee daakee caccabaa masaa fudhatanii deeman. Wal wajjin erga deemnee raawwanneetiin booda bakka gaanii manuma bareedaa wayii takka keessa nagalchanii achi tokko mana keedhanii ani immoo mana koo iyyuu hin beeku lafa isaan miti. Lammaffaa immoo faayila keedhan dhugaa faayila koo innis hin beeku lafan kaayiraa addayyuu lafan kaayee hin beeku faayila koo fi masaatiin na barbaada maleessaati. Paaswoordii moobaayilii na gaafatanii yeroo masaan na kabalan haarii dhatee hin beeku harkaa badde. Achi moobaayilatti daakanii. Achi inni tokkummaan dheebottee itti fakkaatadhee fincaan afaan kootti fincaa'ee dhugumee kana jedhe. Dhuguun dhunneef yoon ta'eyyuu na gubdeetti. Achi ol gadi galagalchanii miilla koo shagaagaaritti hidhanii gadi na fannisan. Erga fannisanii raataniin booddee taphatti kaa'an. Achi elektirimaan saanjaa kan kilaashiidhaatiin saanjaa abidda keessa kaa'anii elektirikii daandii shintibeetii kaawwatichaa erga qubanii raataniin booddee qaama hormaataa kan dhiiraatti shuggee biiraa itti hidhanii diiminaan nama gubuutti kaa'anii.
Achi ganna buusaa kompiitara isa cabee keessaa faayiliin ba'atii kun moobaayilii keessanittiin faayila isinii dabarsaa innaan toleedhanii ganna buusan deemaa dhaqaa fiinsaa bitaa qaxxaanaan fiinsaa 2 bitanii dhufan. Jabbummaa isaanii akka isaanii jabbii ta'an warra karaa warra cinaman maani kilaasii tokko warra hin qabne ta'uu isaanii harroota ta'uu isaanii kan inni ittiin beekamu fiinsaa 2 naa bittee dhufte jettee. Achi kompiitara isa caccabaa fiinsaadhaatiin hiikee raaddiin galatoo maalee haardi diiskii waan jedhamu keessa isaan hin beekan gaarri beekan yoo beekan malee. Haardi diiskattii keessaa fuudhee ilaalee teenkii ittiin jechaan girgiddaatti daakee sabooddeedha kan isaan na qulqulluutti kaa'e. Amma kana booddee waan barbaadan gochuu dandeessatti. Fuula isaatti hin bu'inaa jecha qaama hormaataa dhiiraadhaan qaxaqqatanii saboodachiiti dugda kiyyatti qajeelan barruu miillaatti qajeelanii guutummaa isaa erga kan hundumaa godhanii miilla erga guggubanii elektirikiin guggubanii irra geessamu sanaatiin guggubanii ati maal waan taateef jaarsummaa sitti baasne miti maalummaa wajjin hojjettu biyya kana gara fuulduraatti yoo wajjin deemsiste maal taanaan isin marii isaa gara booddeetti qabatanii wajjin deemsa biyya keessanii gara duraatti deemuu beekanii jedha. Achiitii namoota 2-3 tokko kaasanii lafa kanarraa yoo duute maal fayyadda jedhanii isaaniitiif namni yoo du'e waan fayyadu anaaf garuu namni yoo du'e waa fayyada. Sababni isaa isaan otuu jiraniitti isa du'e irra goru jechuun isa du'e irra goraniitu kan isaan hojii hojjetan ittis immoo himteetti hacaaluun illee kan farda hatamee haasaa animmoo samitti isaan shaarbii hataniitti maanni minilik gaafa dhufteen xooxxoo turte udduu qullaa bakkee teessee utuu isheen udaan adduu gaafa abbaan jifaa shaarbii udduu irra buuse shaarbicha achumaan fudhatanii hatanii achumaatiin hafan isaan seenaa natu shaarbii natu farda natu afaanii natu waan hin qaban jechuun abbaa waan hin qabneetiif iddoo ekeraa lafa keessatti faarfattanii raawwattanii seenaa ofii keessanii balfitan. Warri tokko goobanaa daancee faarfachaa minilikiin jibbu warri kaan minilikiin faarfachaa goobanaa daancee jibbu. Sinuu namummaan keessan nama hin taane waan ta'eef afaan keenyaan hin taphatinaan jedhan jechuun afaanuma keenyaatiin nama tokko duwwaadha. Minaalee jechaa kan dhaggeeffatu kanarraa kan afaan Oromoo haasofti. Naan tokkochi keessaati hiilli jigdan bitedhe. Isa tokkotu itti galagale namni haardi diiskii fuula keenya duratti fuudhee caccabse kun du'uu hin qabu jedha. Ani biyyaan lugguu darbuudhe. Aunummaa mootu haalummaa ammaa du'eera eessa isaa maal isaa ajjeesnaa jedhanis. Achi saayitii naannoo saayitii meeqammadha naannoo saayitii 2tti gala galchite naannoo saayitii 9 yookiin 10tti deebite. Yeroo dhufan dhiiga afaan finyaaniin naba'ee jira. Dhufanii tata'a. Ol deebisan yeroo san mataan baay'inatti ulfaatee waan sun dhumtuu koyyuu hin jiru. Achi naman sagalee isaa beeka jedhee yaadu tokko laayifiin kaampaasitti dabarse wayii dubbate. Laawwadii gootanii jirtu mucaan sagalee koo beekaan jedhee. Achi sagalicha beeka jedhee dhuma yaada. Laayifii koo kaampaasii tokko ittiin dubbate. Lakki iskaayipiin sagaleedhaan haasa'e. Achiitiin cufatanii haasaan hiraatanii laayifii kaampaasii ati sanyummaan kee Itoophiyaa ta'utu jiru akkamitti hidhaatiin Itoophiyaa jibbiteedha. Ani immoo Itoophiyaa hin jibbine jechuun wanti Itoophiyaa jedhamu sababa hin jirreetii fi biyya Oromiyaa jedhamu keessatti Itoophiyaan dhalatte. Isaan musa kana namananii ani musa kana namana. Mana keessa hojjetu jechuudha. So inni dafqa isaatiin na hojjetee jiraachuun utuu isarra jiraatu maaliif hin jibban Oromoon galaan jibbuudha. Nama abbaan qabne fuudhee guddisuun jibbu Oromoo. Nama haadhatti waamamu gaafa argu gara maasaatti jijjiirrata malee Oromoo yoom jibbee beeka. So gaafa isaan akkasanaan jedhan Itoophiyaa isaan beekaniif Itoophiyaan beeku tokko miti. Anis kanumaan jedhe malee waan biraan jenne Itoophiyaa isin beektaniif Itoophiyaan beeku tokko miti. Ani biyyicha keessatti kanan beeku. Uummata fuula gurraachaa warra fuulli isaanii gubataa ittiin jedhan uummata Oromoon beeka. Meebii immoo Itoophiyaa isin jettan kun biyyattii kana kee dhalattee itti hidhee yaada garuun ijaaramne. Waan ijaaramin immoo diigamaa yaaddoo maaloodha isin maaliif yaaddoftu jalqaba ijaaraa isa booddeen diigamaa isaa yaannaan jedhe.
attamatti haasoftaa elektirikiidhaan isa akkasii kan haasofte maaliin yoo maaliin ta'e haasoftaa jedhan naasa dhuma waan tokko hin yoo isinitti ta'u dhugaa jedhu amanaatii fudhadhaatii Released moodii isaadhaan isaan ati abaa'oodha jedhaniin abaa'oo isaan jedhaniif obbo isaan jedhani moo ani an dhaaba miti artistiidhaan gara uummataati yeroo kamiyyuu abaa'oo isaan jedhaniif obbo isaan jedhani moo warra lubbuu qabsiisanii mirga abbaa biyyummaa isaanii falmatanidha isaan qabdii isaan qabsiisanii jiran birriis miti lubbuu isaanii ilaalchi isaan ittiin ilaalanii fi ilaalchorra sanaadhaa tokko miti. Isin maaliif taphattu warra lubbuu qabsiisee mirga abbaa biyyummaa isaa falmatu wajjiniidhaati. Ani Daanii Kara Deemaa nama artistiidha mirga Oromoodhaati. Yaano gaafa hundumaayyuu gara Oromoon jirudha malee gara nama dhuunfaa miti. Abbaan dogoggore yoo dogoggore Oromoo dogoggore jechuu miti. So nama lubbuu qabsiisee biyyaaf qabsaa'uudhaatiif nama lubbuu qabsiisee mirga abbaa biyyummaa isaa barbaadu gadeen akka argite gaafa tuqxunaan na dhukkubsaan jedhe dhuguma mana dhukkubsanaa. Elektirikii isaanii caalaa isa sanan na dhukkubsanaan ofii kooti. Because qabsiisa lubbuudhaatii fi namni akka barbaade haasa'uun namni akka barbaade aguu danda'a ammallee rakkisaadha yoo erga Finfinnee fuudhanii Addis Ababaa godhaniitti akka argan iyyuu aguun iyyuu hin danda'amu. Namni akka arge aguu danda'a malee akka arge haasa'uu hin danda'u. Because miindaadhaan miti. So qaamni Oromoodhaaf dhaabatu kamiyyuu ta'uufii yoo baate qaamni Oromoodhaatiin dhaabatu Oromoon hin jaallata. Qaama isaaf hin dhaabbanne moo hin jaallatu itti mas hin jaalladhu jedheetti. Anufii kooti kanan dubbachuun irra jiru isaan kanaadha. So kan si barsiise qaama biraa kan wajjin jirtu qaama biraadha. Dhuguma kanan wajjin kanan barbaadu. An Oromoo biraan gatii barbaadas miti. Because dirqama ofii kootiidha waan ta'eef an Oromoo biraa gatiin barbaadu hin qabu. Oromiyaa keessatti Oromoo ta'ee dhaladhee mirga ofii kootiiti kanan barbaadu. Kana jechuun qulqulluu Oromooti abbaadhaan qixa hundumaadhaatiin lafan Oromoon taaniif hin qabannaa Oromummaa koof immoo mashadhee yoon maal rakkina qaba jechuun duusa ittiin of doorsisan osoo hin taane namni dhugaa dubbate yoo du'e maal rakkina qaba soba dubbate yoo jiraachaa jira dacheen kunuu sila badde xurii hamaadhaati sila wal keessa rukutan namni kamiyyuu amantii isaa kabajuu dide maqaatti dhaata malee isaati. Kana keessa jiraatanii maal hojjetu dhugaa dubbatanii yoo deeman maal rakkina qaba. Namni dachee kanarra lama jiraachuu danda'a tokko duwwaan jiraatu tokko du'ee awwaalamee boollaa wal jiraata. So warra du'anii akkasumatti hafan osoo hin taane boollaa waliin jiraachuu barbaadan waan ta'eef amma hin ajjeestu moo hin dhiistu jennaan immoo garaa jibbatee hin beeku. Naannoo halkan sa'aatii 8 kan ta'u keessa nagatuu isaanii hin beekaa inni hiduu hin qabu jedhe suni. Waaqni kee yoo si gargaaree afaan waraabessaa irraa si hambise halkanni kun baree ifa boriin argita. Waaqaaf galannaa ta'u halkanni sun baree ifa borii argita. Kanaadha. Eenyummaan isaanii inni badaan isa isaanii elektirikiidhaan nama dibanitti isaan fincaantu baay'ee. Barri kun immoo furguggee. Isa tokko gama. Bar tokko funyoo ittiin furguggee qabannu sana harkaan qabachuun keenya noodu. Qabachuu yoo baannes immoo ittiin gaddinu. Kana akkasittiin addaan baane warra nama butuudha wajjin warra birrii warra maallaqa qabu warra miillaan deemee Oromoon haa jiraatu hedduudhaatiif tiraanispoortiillee akka barbaade argachuu hin dandeenyetti. Warri sabbata dhayyeessaa keenyatti hiikanii konkolaataa veeyitiidhaatiin deemanii akkeettiidhaan taphatu ilmaan Oromootti. Nuti illee yeroo itti deebinee isaanitti taphannu hin qabnu. Oromoon Oromootti hin taphatu. Garuu barri adda nu oolte barri gama sana turte gaaf tokko immoo gama keenya nu oolte. Akka isaan amma darbatan kanatti miti. Bar tokko isaantu darbata bar tokko nutu darbata. Bara darbatan yoo nu nyaatan iyyuu bara darbannu garuu amala keenya isa kan Oromummaatti argisiisnu. Oromoo nama hin arrabsine, Oromoo nama hin balfine, Oromoo nama hin tuffanne, Oromoo anummaa hin qabne, Oromoo nagaadhaan jiraatuuf nagaa labsu. Miimii nuuraati argachuu danda'a. Qodaa isaa tafarratti kan turuudhaan. Ibee wal ga'ee addunyaa maara.
Injiinar Daanii Gammadaa yookaan karaa deemaa waa xiqqoo ergan isin timee booda taatee sararti ta'ee fi viidiyoolee tokko tokko isin daawwachiisa. Injiinar Daanii Gammadaa Waljirraa yookaan karaa deemaan barreessaa kitaaba seenaa na dhukkuba jedhuu fi barreessaa fiilmilee fi taatoo ijuu yookaan meen kaaraakter dhimmoota afaan oromoo dukkana ifa marsee